Naannoo Oromiyaa keessa Oromoo Wallaggaa Aanaa Horroo keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman lubbuu namaa galaafatanii Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman lubbuu namaa galaafachuun himamee jira. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ollaan maddeen isaa hubeeffachuudhaan akka gabaasetti naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horrootti humni kun nama konkolaachisaa taaksii ta'e tokko ajjeesuu himee jira. Akka gabaasa kanaatti namni maqaan isaa Haftaamuu Alamuu jedhamu iddoo adda Abunaa jedhamtutti humnoota kanaan ajjeefame. Hiriira balleeffannaa diigamuu masjiidaa guyyaa kaleessaa iddoowwan hedduutti baname magaalaa Finfinneetti rasaasa poolisiin dhukaaseen namoonni 4 du'uu fi hedduun madaa'uun himamee jira. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaatti dararamaa jiran keessaa Jaal Mikaa'el Booran ammas dhibee biraaf saaxilamee jiraachuun himamee jira. Guyyaa irraa gara wal'aansaatti geeffamuun kan himame Jaal Mikaa'el Booranaa dhibee dugdaa fi miilaa godhatu ragaan laaboraatoorii mirkaneessee jiras jedhamee jira. Hiriira mormii diigumsa masjiidaa mormuudhaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffame lubbuun namoota lamaa dabree jira. Magaatiin godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti hidhattoonni Faannoo fi poolisiin mootummaa naannoo Amaaraa ajjeechaa saamichaa fi yakkoota adda addaa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun himame. Hiriira balleeffannaa diigamuu masjiidaa guyyaa kaleessaa iddoowwan hedduutti baname magaalaa Finfinneetti rasaasa poolisiin dhukaaseen namoonni 4 du'uu fi hedduun madaa'uun himamee jira. Musliimonni diigaa masjiidaa 19 magaalaa Shaggar keessatti raawwatame mormuudhaan torbaan darbee fi kanas hiriira ba'anii ture. Torbaan darbee rasaasa poolisiin dhukaasee lubbuun namoota lamaa du'uu fi hedduun madaa'uun kan himame yommuu ta'u guyyaa kaleessaas namoonni 4 akka du'anii fi baay'een miidhaa garaagaraaf akka saaxilaman himamee jira. Maddeen jiraattota magaalaa Finfinnee irraa argaman akka himanitti salaata Jum'aa salaatame booda masjiida Anwaaritti dhukaasa humnoonni nageenyaa bananii miidhaan gahee jira. Kan waliin wal qabate Ustaas Abubakar Ahmad hawaasa musliimaa masjiida Anwaaritti salaata Jum'aa salaatuuf mana ba'e irratti dhukaasa banuun miidhaa geessisuun gocha namummaa hin qabnedhas jedhanii jiru. Ustaas Abubakar tarkaanfii hokkoraa namoota qulqulluu harka qullaa salaatuudhaaf ba'an irratti fudhatamaa jiru akka dhaabbatu humnoota nageenyaa nan gaafadhas jedhanii jiru. Gamtaan waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo masjiida Anwaaritti rakkoo mudate lubbuun namoota 3 darbuudhaa fi namoota murtaa'an irra miidhaan gahuu ibsee jira. Itti dabaluun poolisootaa fi hooggantoota hojii nageenyaa mirkaneessuudhaaf bobba'an 63 irra balaan xiqqaa fi guddaan gaheeras jedhee jira. Koreen Islaamummaa Itoophiyaa mootummaa wajjin marachaa jira waan ta'eef guyyaa kaleessaa sanatti hokkora akka hin kaafne hordoftoota kan gaafatee ture yoo ta'u hiriirri garuu iddoowwan baay'eetti godhamee jira. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi qondaalli paartii badhaadhinaa obbo Hangaasaanis gaafa kamsaa ibsa mootummaa irraa dhimma diigamuu masjiidaan wal qabatee finxaaleeyyii jedhe mormee ture. Oduu keenyatti aanuun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaatti dararamaa jiran keessaa Jaal Mikaa'el Booran ammas dhibee biraaf saaxilamee jiraachuun himamee jira. Guyyaa irraa gara wal'aansaatti geeffamuun kan himame Jaal Mikaa'el Booranaa dhibee dugdaa fi miilaa godhatu ragaan laaboraatoorii mirkaneessee jiras jedhamee jira. Dr. Isaa Jaal Mikaa'el Booraniif fiizootiraapiin hojjetamuu fi akka qabu ajajuunis hubatamee jira. Haalli fayyaa Jaal Mikaa'el Booran guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa dhufuutti hin darbe kan gabaasame waggaa ta'u ammas akkuma ragaa mana yaalaa irraa argame kanaatti dhibee biraatiif saaxilamee akka jirus himamee jira. Kana malees dhibee mar'umaan darbaan qabame mana wal'aansaatti deddeebi'aa akka turee fi tibba darbe ammoo dhibee kalee fi garaachaa hamaaf saaxilamuun gabaasamee jira. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman kunneen turtii waggoottan 3 hanga 4 achuma kan jiran yommuu ta'u gariin manni murtii bilisaan akka gadhiifaman ajajuu fi kaawwan immoo himati irratti dhiyaate akka hin jirres himamaa turee jira. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa haleellaa humnoota nageenyaan hawaasa musliimaa masjiida Anwaar irratti raawwatame balaaleffatee jira. Akkasumas immoo namoota lubbuu isaanii dhabanii fi miidhaan qaamaa irra ga'e malees miseensota miidhaan sammuu irra ga'es akka jiran hubachiisee jira. Kanaafis warra miidhamaniif fayyina warra maatiin hiriyootaa fi firootaan isaanii dhabaniifis immoo jajjabina hawwinas jedhee jira. Yaa'ichi dhimma kana irratti ibsa kenneen kabaja nagaa fi nageenya manneen amantaa eeguudhaaf qaamonni hundi gahee isaanii ba'uu akka qabanis ibsee jira. Kana malees tarkaanfiin uummata musliimaa irratti fudhatame madaalawaa akka hin ta'in yaadachiisee jira. Kana hordofuudhaan namoota lubbuu isaanii dhabaniin alattis namoota hedduu miidhaan cimaa fi salphaa ta'e akka irra ga'es beeksisee jira. Yaa'iin kun dhaabbileen amantii wirtuuwwan gatiiwwan amantii hafuuraa fi naamusa amantootaa itti ijaaraman ta'uu ibsanii jiru. Gidduu kanas manni maree waliigala dhimma Islaamummaa Itoophiyaa dhaabbata hawaasa musliimaa adda duree ta'an qaamolee mootummaa waliin marii eegaluu isaa yaa'ichi akeekee jira. Itti dabaluus uummanni musliimaa hanga mariin kun xumuramutti obsaan eegachuu akka qabu yaa'iin kun addeessee jira.
Haaluma wal fakkaatuun mootummaan keessattuu humnoonni nageenya lammiilee eegsisuudhaaf dirqama isaanii of eeggannoo guddaadhaan bahuu akka qabanis dhaamanii jiru. Akkasumas immoo humnoonni nageenyaa iddoowwan qulqulluu manneen amantii kaayyoo fi ergama isaanii itti ba'an kabajuu fi kabachiisuu fi itti gaafatamummaa isaanii akka ba'anis gaafatanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman lubbuu namaa galaafachuun himamee jira. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu ollaan maddeen isaa hubeeffachuudhaan akka gabaasetti naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti humni kun nama konkolaachisaa taaksii ta'e tokko ajjeesuu himee jira. Akka gabaasa kanaatti namni maqaan isaa Haftaamuu Alamuu jedhamu iddoo adda Abunaa jedhamtutti humnoota kanaan ajjeefame. Haftaamuun taaksii irraa buufamuudhaan humnoota kanaan ajjeefamuu kan dheere ollaan mootummaan nageenya lammiilee akka mirkaneessuuf waamicha dhiyeessee jira. Oduu keenya xumuraatiin balaa baaburaa hamaa saabii walitti bu'iinsaatti Indiyaa kutaa bulchiinsa Odishaatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 288 du'uudhaan 850 kan ta'an ammoo madaa'uu aanga'oonni himanii jiru. Balaa dhalate kana hordofees ambulaansoonni 200 ol ta'an lubbuu baraaruudhaaf gara bakka balaan kun itti dhalatetti ergamuu sekireetariin olaanaan Odishaa Piraadii Jeenaan himanii jiru. Bakki balaan kun itti dhalate kutaa bulchiinsa Indiyaa gama bahaatti argamu keessaa ollaa Balaasoor jedhamu keessatti akka ta'e himamee jira. Balaan kun kan uumame jimaata waaree booda jalqaba baaburri nama fe'ate tokko daandii isaa gadhiisuudhaan baabura isa sarara ofii qabatee deemutti bu'uudhaan akka uumames himamee jira. Balaan kun Indiyaa keessatti balaa baaburaa hamaa jaarraa kana akka ta'e maddeen himanii jiru. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anis dabaluu akka malu aanga'oonni naannichaa himanii jiru. Egaa komentoota daawwattoota Oromiyaa Liviin oduu har'aaf jennee kanneen hangamaa turanii oduu isinitti himuun kan sifaan tureen qombii gidaabootee ogeessa kaameraaf suur-sagalee Mahammad Abiin Daddinna wajjin ture gama kiyyaan akka jecha qophiilee Oromiyaa Liviin kanneen nafa wajjin turtii gaarii qaba. Oduu torbaanii keenya jalqabaatiin marii araaraa Taanzaaniyaa booda waraana jabaa gola Oromiyaa hunda keessatti mootummaa fi woboo jidduutti gaggeeffamaa jiru hordofee lubbuun hawaasa nagaa 12 waraana mootummaan galaafatamuun himame. Jiraattonni fi maddeen Oromiyaa 11 akka himanitti godinaalee akka Gujii lamaanii fi Wallaggaa lixaatti waraanni mootummaa lubbuu namoota 12 galaafachuun kaan rukutanii du'aa fi jiruu jidduu akka jiran himuu isaanii oduu keenya gaafa caamsaa 22 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga mariin Taanzaaniyaatti woboo fi mootummaa jidduutti taasifame marsaan duraa wal hubannaa gaariirra akka jiru gama lameeninuu ibsame as Oromiyaa keessatti lolli jabaatee itti fufuun himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marii Taanzaaniyaa marsaa jalqabaan booda mootummaan kallattumaan waraana irratti bane jechuun himachuun ofirraa qolannaa taasisaa jirutti milkaa'aa akka jiru simee ture. Oduu keenya torbaanii kan lamadaatiin hiriira mormii diigumsa masjiidaa mormuudhaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffame lubbuun namoota 2 dabree jira. Masjiidota magaalaa Shaggar keessatti seeraan ala jedhamuun diigamaa jiran ilaalchisee hawaasni musliimaa magaalaa Finfinnee jiraatu jimmata dheengaddaa salaata masjiida Anawaaritti gaggeeffameen booda mormii dhageessisuu isaanii oduu keenya gaafa caamsaa 27 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira mormii gaggeeffameenis diigumsi masjiidaa magaalaa Shaggar keessatti raawwatamaa jiru ammatti akka dhaabbatu gaafatan. Haaluma fakkaatu manni maree olaanaan dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa dhimma diigamuu masjiidaa ilaalchisee ibsa caamsaa 23 baaseen mootummaan diigaa masjiidaa hatattamaan dhaabsisee rakkoo jiru mariidhaan furutti akka deebi'u gaafachuun masjiidaalee diigamaniis ariitiidhaan bakka bu'aa seera qabeessaa ta'e akka kennu cimsee gaafachuu isaanii yaadatama. Mormiin yaadrimee Oromummaa fi lammii Oromoo jedhu qopheessummaa Yuunivarsiitii Rifti Vaaliitiin jimmata caamsaa 26/2023 uummataaf dhiyaachuuf qophaa'ee jira. Yaadrimeen Oromummaa fi lammii Oromoo jedhu irratti Dr. Gammachuu Magarsaa ibsa bal'aa hawaasaaf ni taasisu jedhamee eegama. Qophii kana irratti namni kamuu hirmaachuu akka danda'us ibsan. Caamsaa 26/2023 jimmata dhufu ganama keessaa sa'a 2 irraa eegalee hanga sa'a 5:30tti galma Abbaa Duulaa Yuunivarsiitii Rifti Vaalii gamoo tokkummaa kan naannoo Gootaraatti qophaa'ee akka jiru beekamee jira. Namoonni Finfinnee fi naannawa isii kan irratti argamuu danda'an ta'uu ibsuun hundi akka qoodarraa fudhatan yuunivarsiitichi afeerraa godhee jira. Oduu keenyaan lamadaatiin godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti hidhattoonni Faannoo fi poolisiin mootummaa naannoo Amaaraa ajjeechaa saamichaa fi yakkoota adda addaa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun himame. Jiraataan aanaa Darraa akka jedhutti hidhattoonni Faannoo yeroo rakkoo ulfaataa jiraattota irratti raawwatan poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa lammiilee isaa oolchuuf yaalii taasise homaatu hin qabu jedhan. Guutuun oduu kanaa Ayyaantoo Abdiitiin isiniif dhiyaata. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti hidhattoonni Faannoo fi poolisii mootummaa naannoo Amaaraa daangaa ce'uun ajjeecha saamichaa fi yakkoota adda addaa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun himame.
Jiraataan aanaa darraa akka jedhutti hidhattoonni faannoo yeroo rakkoo ulfaataa jiraattota irratti raawwatan poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa lammiilee isaa oolchuuf yaalii taasise homaatoo hin qabu jedhe. Tibbanas aanaa darraa keessatti wareerrii fi haleellaan ulfaataan irra deddeebiin gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti raawwatamaa jira. Daandiin cufamuun sochiin geejjibaas adda citee jira. Hawaasni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni faannoo wal ta'uun karaa daangaa naannichaatti seenanii lafa wareeruunii fi qonnaan bultoota Oromoo buqqisuu irratti xiyyeeffataa jiraachuu isaanii maddeen himan. Gandi baadiyyaa aanaa Sararkuullee fi Qundoo Barbaree jedhaman haala guutumaan guututti jechuun danda'amuun humnoota kanaan qabamanii jiru. Konkolaataa dhaabsisuun imaltoota sakatta'uun imaltoota keessaa kanneen Oromoo ta'an baasuun ajjeesuunii fi saamuun tarsiimoo lolichaa keessaa tokko jedhame. Hawaasni aanichaa yaaddoo ulfaataa keessa jiraatu kan himan jiraattonni sababa Oromummaa keenya qofaaf ajjeefamaa fi saamamaa jirra jedhan. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin rakkoo kana furuuf wanti taasifame akka hin jirre kan himan jiraattonni inumaa mootummaan maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun hidhattoota naannoo Amaaraa kana deeggaruun gara naannoo Oromiyaatti seensisaa jira jedhu.